namni kun ግን ማሊፍ ኢሲን ግን nama ajaa'ibdan warri miidiyaa kun wallahi nama ajaa'ibdan በጣም እቲ nama ajaa'ibdan ቤተኒ nama tokko jechuun nama tokko salphisuudhaaf akkana ka'uun keessan በጣም እቲ nama ajaa'ibdan በጣም wallahi ummatum ajaa'ibaat irra guddaa miidiyaa kana kufaatii namaaf feetan hundi keessanuu osoo hin ta'in irra guddaan keessan kufaatii namaaf feetan keessaafu dubartoonni astaghfirullah razim rabbi sinaaraaramu wallahi dubartoonni akka waan jaarsa keessan namni tokko isin jalaa fudhatee tokkotti akkatti jabaastanii dubartii takka irratti daabboo isii beektanii miidiyaa akkanatti rabshaa godhuun በጣም nama ajaa'ibdan hedduu waan irraa dubbatamutu nama ajaa'ibdan garuu wallahi dhiiraa miti ersan dubartiin jechuu osoo laal gorora buustaniiti dhaabbattanii haftan malee yoomillee haadha faate qaama qullaa miidiyaa irratti argitanii by the way waan isinimu jala muree isinitti himu teessan bikka keessan ofirraa dhabdan bikka barbaaddanii bikka teessanuu bikka isin jirtuun beetan jechuu teessan irra jirtu tanaaw fuula kamiin akka jirtuun beetan jechuu teessan barbaaddanii dhabdan malee gizeen isiniif himu warabbala haasawuun barbaadu irraa deebee gan akkan haasawuuf akkanatti na jala seentanii akkam taate maal taate wallahi miti namni jireenya keessatti jechuun jireenya namni ilma namaa ta'e kan waan xiqqaan waa aarsuu danda'a waan isin yaaddanii miti dubbiin si cammar waan isin asirraa odeessanii miti wallahi miila isin arkitan miila isi dhiirri tokko miila haadha faatee waraabee na bira jira jee haa gabbaasu mee warabbal kaaba anaaf dooraa waan barbaadinaa kafalaaf dubartii talfuufa isin fakkaatti haadha faatee nama akkasiiti miti wallahi anaaf isi beeka way naaf isi beeka biyya tokko hojii jirra isin akka saayibaa osoo hin ta'in anaaf akka obboleetiiti saayibati jaamiti ati faatee anaaf obboleeti nama akka saayiba waliin deemtu jira nama immoo akka obboleetitti akka faamiliitti waliin deemtu jira faamilii asliitii fi haadha faatee nu sadeen kuni faamiliidha nuti isin galee akka faamiliiti sirritti wal beena jechuu amala keenya wal beena waan isi aarsu beena waan isi waan akkas jechuu so በጣም የምታስቁት በቃ ያችሁ yoomillee akkas hin ta'u yoomillee hin ta'uun isin jee yoomillee ta'uun danda'u isin galee ani yaada nam tokko yoo waatee maal tahee itti namni kuni dubartiin tun maal taateeti jettanii jechuun maal taatee jettanii gaafachuun bireeda kana jettanii dubbachuun immoo nama ajaa'iba bar isin galee keessantu nama ajaa'iba wallahi keessaafu dubartiin mana bantee haati faatee biidoon irraa baatee jirti gudii haadha faatee gudii taatee tanii ni gammaddanii hin gammaddan sanu hin gammaddanii bar mana banattanii faa wayne akkana taatee way duraa namni nama gorsu akkana jettan በጣም itti nama ajaa'ibdan keessaafu dubartoonni ati ta'uu baatu booda ilmooteetiin of affannista jechuu booda okay dubbiin tun naarsitii waan haasoo yoon dhiisenaa wayyaa'ummaa nagaa fattansa dhaggeeffadha yoo ati qaama kan keemii nama biraa qullaa jiraachuu baattee ishaalaa dhiistellee jechuu ilmoon dantee qullaa namatti ergitee gaafsan ati immoo kushinaa keessatti kishinti beetii keessatti fannista jechuu sababa ilmoo keetii ati ta'uu baatullee ilmooteetu taare waan namaa yaaddee ilmooti hanteetiin arkatta jechuu isin galee waan namaaf yaaddan isin salphina namaa kufaatii namaa yaadda yoo ta'e ilmoo teessaniin immoo ni arkattanii isin deebistanii jechuu isin galee እናታችሁ ምን አማ እንት ጌም ይተባችሁ ዲፌንስ ጀመር ከናሰው ሁንዱፍኔ ይሄ ደግሞ ከዲባተ ገሩ ኢትሂን ገመደመለ ኢትሪፈተኒዳ ከጀባ ኢት ገመደመለ ላ ይፈራ ቀራ ፈተ እንደ ማራን ዲፈመን ጎድ ኤጀቹ ኬቲ ሃጀዳኒ ጀቹ ኪያን ሃጀዳኒ ላ ዲፈመን ጎድ አጅራ መራ መዳኒ ዱፌራ ربين جرى رمضان جرى كنا كنا سيقولنا رمضان يدفع أفونا لله يا أبو ليس ربي أفونا لله من أموانجل موري كلا جرى no أن لالي أني مو بيدا كيف تدو سلاوتنا فورا كاونتي تكتب يعني مليون ومليون إرتي نما واقبو سيقولي يودي كاتنا منكم نكونني بلوكي كنا جل جرى نما تك إرجع بلوكو يقولي بلوكي يلا باسم بيكو warroota na arrabsanii warroota eebiti ya barbaadanii warroota kufaatiiti ya gammadanii kufaatiiti ya jala deeman
Haddallee borullee iftaanillee annifaman godhuufi haa itti fuufatanii. Allahu akbar. Giftii ko. Wallahi haa itti Hojii kan inni fuufatanii. nu qabnu bucuudha. Rabbiin kun duratti dandee nama subiidhaan Maaliif dhaaballee jennaan amtaa nama keetii ji'a jirra. gabbaruu miti mubeeti anjii an gabbaru akka kiyyatti anjii an gabbaru ani. Ana mana anjii an gabbaru. Amma kuullee Yuusuf tana aniif isii walitti hammeen anaaf kuullee Yuusuf garuu kaleessa gisee isin haasoftu taa'ee ilaalaa ture jechuudha. Waliin dubbifnu waluma tuttunnaa walitti hammeen garuu taa'ee ilaalaa ture kaleessa gisee isin haasoftu. Takka waan kiyya hamaa waan kiyya badaan dubban waan san irraa usuu an qabaadee iyyuu hin qabdu narraa jettee narraa mormaa turte jechuudha. Silaa sa'aatii ani miira hamaa fi waan badaa keessa jiru sanitti usuu ta'ee iyyuu kanarraa mormatu marti gisee gabbaatanii asirraa harka dhooftan ammoo ani ammallee kanaan itti fuufaa rabbiin hojii keessan isiniif haa kennu isiniin jedhaan malee waan biraa. Allahu akbar. Tokkoffaa ati ummata keenya sheekaa miti nuun jettu sheekaa miti. Fooloo godhaa warra asirra jiru kanniin. Namni tokko biyya lafaa irratti nama asabuu hin danda'u. Kan namaaf hisaaba kennu rabbiin qofa. Rabbiin of gootanii lafa irratti aslan sataraa jedha akka amantii islaamaatti ijoollee keenya islaamaatu dadhabamtan dhageessanii dadhabamtan rabbi satari siin jedhe malee tuma waa argite gadi baasi hin jenne tokko jedhe deebitanii mucaa kan deddeebitan waan ta'eef fuuldura rabbiitti hojii babbareedaa hojjedhaaga naa dhabaatee arrabsanu kana booddee hojii babbareedaa hojjetadhaa gaafa qiyaamaan hin nu dhufti hundi keessa warra qiyaamaa beeku warra borrabbiin hunduratti dhaachuu beeku gaafa sana anaaf isaa dhabaatee harka wal qabannee dhaabanna bahu subiidhaan tikaf laallachitti hojii keerraa yoo hojii gaarii qabaatteen kennita yoo qabaanne foon keerraa nuu kennita dhumate amma nu da'awaa kana himu akka namni abootu hin jenne gochuudhaan nama natti dhiyaatu hunde maaliif arrabse bar usmeen nama raggatu mucaa kana garuu itti baay'iftan hin janateem amma nama raggatu ni jira dhiira miti humna qabdu si galee utuu dhiira ta'e rakkoon qabu asliitti duurtanii masmiyaa illooma hindoom hin dhukkufata yoo ittiin duulamne anas na xuxuxxanii amma yoo maqaan kootu waamamin jegee ofiin kee baxabaxi nama rabsi na godhaara amma ajandaa wayii irratti barbaadaati na raggata sini eeyyameen jira sini galee suusii nutti gootan garuu isii dubartii akka taate hin dagatina maa jabaatte yoo ta'e amma rabbi haadha baatee waa tokko isinitti himee deemu wallaahi waan garaan na gubatuutu jira mucaan kun akkuma isin jette carraan qabdu namarraa utuutti sixxanii mee warrumti Ijibti jirtanu mee dhaqaa haadha baatee keessa sii waan jiru bannaa taachuu irraa hubadhaanii waan miidiyaa irra baate kolfitu tuun taane bataam tabaddalaalechi ijoollummaa dhaqaatee baddalamtee badalii guddaa nama qabdu ehee jedhii meemee keessaan bilbilii fi irraa hubadhu si galee nama zansiiftu bakka uumaa dhumtisi nama zansiiftu sanarratti immoo dubartiidha meetti siqaa warratti siqan yookiin gaafadhaa dhaqaate akkam yaate faatee bilaamin jedhaati gaafadhaa hin beektanuu nama uumamaan baddalame wayii amma mube azanu fazansiisu si dhibne wanni goonu namni taraa wal garafaa nullee waraana barbaannaa warra dura qaabbatee daabboo dhufaa akkana dhufaa jedhee shaayii nu bichisiisee baranda jalam teessisaa ture. Salaamu alaikum warahmatullahi yaada namatti deebaartanii gara laafoo fi Gara lafa Usman. mubaarakillee Waa'ee waraana namni takka Ramadaano. Ramadaanaa dubbatu achiin Abboo biraatanii dubbadha, biyyaanne afaan carraa dubbadha. kennitanii qoyaamee rammee dubbadhu. yeroo asii kaate mana nan bana kottu biraazar sinnaa ta'a okay wanti an dubbadhu yoo jiraate welcome sin jenneerra haadha faatee baga nagaan deebite wanti xiqqoon beektaa hamaa fi gaarii nama beeksisisi galee nama si jaalatu nama si jibbullee beekteerta asirratti Ramadaan kiyya dhiifama sii sirreessu dhiifama ajacha amma wanti xiqqoon jette amma dhukkubni nama najjeebne dawaaf adawaa addaan namaa baafti jedhe maal jechuudha geesse dhuga Jawaab. sanuma jechuu barbaade tasis kanaaf nama si jaalatullee agarte ani wanti siin jedhoo jiraate baay'illee haasa'uu hin danda'ullee akka namaa kanaaf wallahi namaa kana rabbitu namaaf kenna jaalala rabbi namni siif qabu kana ammoo ati fudhoo sirsiisuu qabda kanaaf miidiyaan nu jibbisiisee ture welcome back sin jenna again ammaaf wanti dubbadullee baay'ee hin jiru kanaaf jabaadhu rabbi si haa jabeessu kana caalii ammoo akka jabaattee ummanni kana caalii si jaalatu ammoo abdii sirraa qabna wanti ta'amellee wanti hin taanellee maal akka daladullee maal akka dalaguu dandeettullee waan beeknullee hin jira namni baay'ee waa baay'ee haasa'uu danda'a
kan ammoo nama badduu haasoftu ammoo gara nama si jaalatutu caala waan ta'eef gara suma osoo dabsitee hunda isaayyuu akka mubaarak jedhellee miira keessa seenee mubaarakillee dubbataara akkuma amma jettee kana rabbiif jettee osoo dhiiste maaliif kan si jaalatutu caala waan ta'eef osoo nama si jaalatu jecha kan hamaa sitti yaadellee kan waan kan kee waan badaa dubbataa turellee nama saniif jettee osoo dhiifte jaalala kana ammoo rabbitu namaaf kenna ammallee rabbiin kana caala siif haa kennu jabaadhu jabduu teennaa borullee iftaanillee si wajjin jirra si wajjin bareennaa si malee nutti hin tolu jechuu barbaada galatooma fudhadheeran. Okay, Softanii naasofsiiftanii taraa nu jala saanteen jedhinaati haadha koo abbaan dhimmaa dhufee haadha faate anamma gara kootiin haadha faate obboleettii koo rakkoo keessa jiru gatiin beekuuf waan ati itti turte duraan gatii sirraa hubadheef akkati miskiina taate afaaniin malee keessaa waan qabne gatii si beekuuf haadha faatee koo wallaahi billaahi nan rifadhe baay'ee rifadhe haga haadha koo tuqu ani immoo nama walitti qabachuufaniyyi kottaa kunooti haadha faatee barbaadan miti jedhe malee wallahi hamtuudhaaf hin dubbanne abootudhaa jedhe obboleettii koo garaa keetiin onnee keerra akkanatti dhufee dhiifama si haa Siif afoorti jennaan hundaafuu hin jedha. sitti balleessin har'a koon qabu dhiifama si haa gaafatu dhufee uummata irratti siin jedhe ani si utuu sitti kun dhiifama siin jedhe man an wattaaddara keeti malee haadha faatee koo ani koo macarashaa kee eegaa jira rabbi nu haa jiraachisu macarashaa irraati kan kooti siin jedhaa jira ifaan ifatti nama 10,000 irratti xumurri kee kooti. Okay, obboleessa kiyyaa dubbadhume biraatarii kiyya kana fooloo naa godhani guys. Kiyyaa dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa? Nagaa alhamdulillah. Wa alaikum salam warahmatullahi nagaa galata rabbi. Haadha faatee biraazeri ogguutu biraazeru makka kiyyaa karma kunoo rabbi ol nu barsiise kana moo akkam? No, tiruma garaa kiyya obboleessuma kooti. Maashaallah maashaallah. Maashaallah tabarakallah wallahi akkuma warra kaanii kadir faamna amnin siyaara. Kiyyaa koo ana mubaaraki foolonaa deebisee cumaan. Ayyee gooneer. Wanni fooloo si deebisuuf hin jiru osoo argite mucaa makiinaa keessaa buutee fiida afaan cuqqaaladhu. Gara laafoo walxunnaa dhiifati biroo. Yang gambaate mucaa nama akka obboleessitee bira dhaabattuu sanii miti natu argee dhiisime. Iyyee wala deebiin beeku tole. Wallahi waan musiibaa qabrii keessaa fir'aoon akkatti xuuncaa waxxaratee sitti dhufee fakkaata baate. Ani haadha faateen beekotte waa akkatta wallahi osoo argite. Gara laafoo. Ooyee. Gara laafoo meeroo takkatti dubbadhaa bannaa baay'ee yaadoo keessa seenee baay'ee miidhameera. Akkasiin miidhamte kana caalee miidhameera. Dhugaa dubbachuu fi nama akkasii jaalannuuf hin qabnu hangafa kooti iddoo guddaa qabaa fi iddoo guddaan isii eegaa. Hamileen argadhu caalii osoo isin argattee natti tola. Kana waan ta'eef obboleettii koo haizoo amsheer siin jedha. Waallee qabaadhee waallee sii godhuu baadhu. Iddoo gaarii akkatti geettuu fi namoota hamilee kee tuquudhaaf yookaan si qeeqanii asirratti miidiyaa kanarratti hafarsanii waa hundaa argaa jirra. Silkii irraa gadi hin bu'an waan biraa miidiyaa kanarraa waan godhu tokko hin jiru. Ansima eeguu fi halkanii guyyaa miidiyaa yaalaa guyyaa tokko galee hin beeku. Dhugaa dubbachuu daqiiqaa tokko bilbila kiisii kaadhee hin beeku. Amantanii amanuu baattanii jechuudha. Maafi nama si qeequu fi nama si jaalatullee kasi faarseetu si qeequu baay'eedha. Hunda isaa hin beekta. Amshirsiin jedha hin beekta. Hundee irraa baatellee hin beekta. Waa hunda akkanatti wanni haasofnu hin jiru. Kanuu beeku nu beeka. Oromoon ammoo baay'ee si jaalatanii dhugaa dubbachuu fi namni baay'ee si jaalata argaa turre biyyaansi parsentii 100 keessa namni si qeequ parsentii 15 hin ga'u. Dhugaa ammallee rabbi jaalala namaa kabajaa namaa rabbi si haa kennu. Namni guyyaa takka mana kan kee ol seenee jedhu ati hiyyeessa ati dadhabaadha ati wallaalaadha jettee guyyaa tokkoon hin jenne bira dhaabattee haadha miskiinaa abbaa miskiinaa nyaachiftee obaaftee waa hunda gargaaraa turte namoota baay'ee si jaalatanii waan biraatii miti. Amshirsiin jedha guyyaa tokko ni dabarti. Mangisti mira keessa bahi hin barbaachisu sijjammar warra jala jirtanii haadha faate takkitti miidiyaatti beekta malee dhugaa rabbii isinitti mee biyyan obboleen si nama lama argeen jira. Osoo waan akkasii Injiraamiti waan humnaafaa ta'ee